kawajin dabartine Gatahin kaya jaltu Fageenyan na dhoowwe Ani maqaan kiyyaa Biliseen jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Wallagga Bahaa Saasiggaa magaala jedhamtu keessatti. Barnoota koos kutaa 1 hanga 7tti achumatti baradheera. Haa ta'uutii garuu sanaan booda rakkoo maatii keenya keessatti uumameen ana obboloota koos ta'e abbaa fi haati koo qe'ee sanarraa buqqaanee bakka garaa galle. Sababiin qe'ee gadhiisuu keenya ammoo obboleessi kiyya hangafa sababa dhaala lafaa akaakayyuu keenyaan obboleessa abbaa koo waliin walitti bu'ee maasii qonnaa keessatti eessuma isaa qottoodhaan sammuu falaxee ajjeesirraa kan ka'edha. Halkan sanarraatii kaasee lubbuu keenya baraaruuf wal qabannee magaalaa Naqqamtee erga gallee booda obboleessi kiyya qabamee mana hidhaa galuun haatii fi abbaan koo gara aanaa biraatti godaananii anaa fi obboleettiin kiyya Quxisuu immoo konkolaataa fe'isaa argine yaabbannee gara magaalaa Ambootti imala keenya taasifne. Haatii fi abbaan koo obboloota koo Quxisuu dhiiraa fi dubaraa fudhatanii qe'ee isaanii gadhiisuun magaala gara biraa keessa jiraachuu jalqabanii. Ergasiis waggaa 2 booda erga turee booda araarri qe'ee keenyatti bu'ee wanti kanfalamuu qabu erga kanfalamee booda obboleessa kiyyatti illee karaa seeraa irratti murtaa'ee maatiin koo gara qe'eetti deebi'anii. Erga deebi'anii booda bakka jirruu nu iyyafatanii anaa fi obboleettii koo koottaa nagaan bu'eera nuun jedhanis haa ta'uutii garuu rakkoo magaalaa Ambootti na mudateen deebinee gara biyyaatti galuu hin dandeenye. Sababiin kana ammoo konkolaataa fe'isa yaabbannee dhufne shufeerri nu fudhatee dhufe kuni bakka bultii waan hin qabneef guyyaama sana nu waliin bultu jedhee anaa fi obboleettii koo kutaa 5ffaa barattuu raddaatii yookiin immoo gargaaraa konkolaataa isaa waliin lamaan keenya bakka tokkotti gudeedanii. Anis obboleettiin koos durba turre. Haa ta'uutii garuu guyyaa kana siree qarshii 30 kireeffamte irratti haala nama gaddisiisuun lamaan keenyi dhiigni keenya dhangala'e. Magaalaa Amboo bullees bakka deemnu hin qabnu ture. Sababa kanaan konkolaachisaa kana waliin gara magaalaa Finfinneetti mallee deebisee yeroo inni garagalchatee deebi'u magaalaa Ambootii mana nyaataa keessa akka hojjennuuf haala nuuf mijeesse. Wanta nyaannu argannee hojjennee jiraachuu ni jalqabna. Haa ta'uutii rakkinni ammas miila koo duraan hin hafne. Daa'imni gadameessa koo keessatti hafeera. Ana waliin wal qunnamtii kan raawwate konkolaachisaa sana waan ta'eef yeroonni mana nyaataa sana nu gaafachuuf dhufu wanta jiru nitti hime. Qarshii 300 naaf kennee deemii baasii ani haadha warraan qabaa yoo dubbiin kun dhagahame ijoollee koo maatii koo dhabuu nan danda'a jechuun natti dubbate. Ulfa tokko ofirraa baasuun hangam dhiibbaa akka inni qabu baradhee waan hin jiruuf lakki kan dhalatu daa'ima kooti. Yoo barbaadde maatii kee waliin taatee dhoksaadhaan na gargaaruu ni dandeessa. Yoo jibbite immoo hunduma isaayyuu dhiisii kadhadheen illee daa'ima kanan guddisa malee hin baasuu jedheen nama kanatti himeen qarshiin naaf kennes deebiseen itti kenne. Jaalala dhugaa mi'ooftu kawajin dabartine Gatahin kaya jaltu Fageenyan na dhoowwe Bakkan hojjedhaa jirutti baay'ee na lole. Yoo ati ulfa kana of keessaan baastu ta'ee yeroo isheen baatii 7 guuttu garaa kee keessatti dhiiteen akkatti najjeessu beekaa. Ani maatiin ijaare kana dhabuun barbaadu. Ati isheen karaa deemtuu karaatti natti dhuftee na dogongorsiistee karaatti hafuu dandeessa malee jedhee natti dubbate. Battala jecha kana dubbatu obboleettiin koo Quxisuu dhuftee harka koo na qabdee dhiisi koottu jechuun gara manaatti ol na deebiste. Hanga na rukuchuutti ga'uuf ga'us dargaggoonni naannoo sana jiran isarraa
ana dhorkanii. Haala kanaanis tarii dhiibbaan irratti geessisuu danda'a jedheen mana sanaa baheen magaalaa Amboo baree waan hin jiruuf obboleettii koo waliin mana gara biraa seenne. Ulfi koos guddachaa dhufe. Warreen amma mana bira galee baatii muraasa erga isaan biran hojjedhee booda gabaa akka argannuuf balbala kanatti nama buna danfisu ni barbaadna. Lamaan keessan fedhii ni qabduu jechuun nu gaafatu. Anaa fi obboleettiin keenyi qarshii ka'umsaa argannaan ni hojjennaa jennee warra abbaa mana sanaatti himne. Abbaan mana sanaas meeshaawwan nu barbaachisuu fi bunallee nuuf bitee bakka sanatti hojii nu jalqabsiisa. Anaa fi obboleettiin kiyya bifaanillee waan wal fakkaannuuf maamila gaarii qe'ee sanatti horuu jalqabne. Namoonni naannoo sanaa nu waliin taphachuuf jecha buna dhuguu dhufanii wanta mana sana keessa jiru fayyadamuu ni jalqabu. Haala kanaan ulfi kiyyallee jabaachaa yeroo dhufu mana maatii sanaa keessa jiraachaa kan turre kutaa gara biraa isaanumarraa kireeffannee gidduu gidduutti obboleettii koo gargaaraa hojii keenyatti fufne. Hojiinis toora nuuf qabatee ulfi kiyyallee dhiphina tokkollee otoo hin qabaatiin ciniinsuu galgalaa daqiiqaa 30 booda rabbi nagaadhaan manuma kiyya keessatti na hiike. Obboleettiin koos takkaa bakka bunaa deemaa takkaa anaan jajjabeessaa na yaaltee daa'ima koo waliin na kaaste. Sanaan booddee garuu maatiin buna nu jalqabsiisan anaa fi obboleettii kiyyaaf akka duraanuuf ta'uu didanii. Inumaa booddee irratti isin utuu daa'ima keessan guddistanii gabaa kiyya dagattanii jechuun akka gadhiisnullee nu gaafatanii. Haa ta'uutii garuu hawaasni naannoo namoonni gurguddaa hiriyaa abbaa mana sanaa kan ta'an maamila keenya ta'anii waan turaniif jiraachuuf jecha kadhannee bakkuma sana akka hojjennu gaafatanne. Jaarsis tole nuun jedhee hojii keenyatti jabaanna. Yeroo daa'imni koo waggaa 1 fi baatii 2 fixuuf warri koo koottaa qeen nagaa ta'eeraa jechuun nu gaafatanii. Haa ta'uutii garuu rakkina kana baannee fuula maatii keenyaatti mul'achuun anaa fi obboleettii kiyyaaf salphina waan ta'eef waamicha isaanii dinnee jireenya keenya achumatti jabeeffanne. Obboleettiin kiyyas otoo hin turiin ana biraa dargaggeessa tokkotti ni heerumti. Daa'ima koo waliin qofummaan natti dhaga'amu yeroo jalqabu lakkoofsa abbaa mucaa koo barbaadeen bilbileefiin guyyaama tokkollee simaddiin jiraa akka inni naan jedhuuf ofitti waamuun jalqabe. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatanii faaya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Innis yeroo magaalaa Amboo dhufu na dubbisee na bira bulee gara imala isaatti bobba'a. Haala kanaan otoo jiruu sababa dubartii biraa deemuu isaatti haati manaansaa harkaaf harkatti dubartii gara biraan qabattee himachuun qabeenya isaanii gargar qooddatanii addani bahu. Ijoollee 4 illee haadha manaasaa waliin horanii waan turaniif dhiira 1 fi durba 1 akka inni guddisuuf fedhii ijoolleetiin dirqamni mana seeraatti kennama. Yeroo sanatti dubartii gara biraa waliin ba'us haadha manaasaatti ta'anii kan itti siiqu ana waan na tureef mana qabaa magaalaa Naqqamteetti si fudhadheen waliin jiraannaa. Maatiin kiyya diigamee waan jiruuf ijoollee koo waliin jiraattaa haadha manaa koo naaf ta'ii jechuun na gaafata. Obboleettiin koollee abbaan manaan ishee magaalaa Ginciitti waan jijjiirameef ana biraa deemnaan qofummaan wanta natti dhaga'ameef tole jedheen nama kana waliin gara magaalaa Naqqamteetti deebi'uun daa'ima koo guddifachaa ijoollee isaallee haadha lammataa ta'een waan inni natti kennuun tolchee bilcheessee danfiseen jiraachisuu ni galee. Oromoon yeroo mammaakuu amalaaf tulluun hin godaanuu jedha. Erga na waliin jiraachuu jalqabees booda akkanuma bakka deemetti dubartii waliin qabama. Yeroon uffata isaa miiccuu giphii yookiin immoo kiisii isaa keessaa kondomiin dhabu. Anis maalidha kunii jedheen yeroon isaan gaafadhu maaliree of eeggannoodhaaf wanta itti fayyadamu amala koo ni beekta mitii jechuun natti dubbate. Anis dhiifama sii godheen si waliin jiraachuu kan hin jalqabee amala kee duraatti
akka fuftuuf otoo hin taane jireenya kee kaleessaarraa bartee fooyyooftee na waliin akka jiraattuuf malee akka baalagattuuf miti jedheen yeroon isatti dubbadhu. Isayyuu bakka rakkattuutii mana kiraa keessaa si baaseen daa'ima keedha jettee kan natti himte ilmoo kee waliin mana koo keessa si jiraachisuu kootu dhuguma haadha manaa fakkaattee akka jiraattu si taasise moo yoo siif hin taane tajaajila hundumaa dhaabdee narraa ba'uu ni dandeessaa jechuun natti dubbata. Anis akka kaleessaa mitiitii dogongoreen illee akka hin ulfoofneef lilmoo waggaa 5 waraannadheen ture. Yeroonni hojiidhaaf magaala gara biraa deemu ijoolleensaa gara mana barnootaatti yeroo imalan konkolaataadhaan meeshaa mana sana keessaa hunda baaseen mana haadhaaf abbaa koon geesse. Akkan magaalaa Saasiggaatti dhaladhe malee haatii fi abbaan koo eenyu akka ta'an hin beeku. Yoo rakkadhe jala jalaan gurgureen daa'ima koo ittiin guddifadhaa baalagee kanuma godhanii biraa sokkuu jedheen mana isaa duwwaa godheen gadhiisee fi ba'ee na barbaadee na barbaachisee dhabee namas natti bitee waa hedduu yaalus ija koo garuu arguusaa ta'uu barbaachisee argachuu hin dandeenye. Ijoolleen isaas abbummaa isaatti qaana'anii nuti si waliin hin jiraannu jechuun mana fira isaanii galu. Anis akkuman gara maatii kootti maleen meeshaawwan gurguramuu danda'an gatii baasan keessaa gurgureen biyya hambaa deemuuf piroosii hundumaa guuteen imala koo gara biyya hambaatti raawwadhe. Qarshii hafee daa'imni koo akkatti guddatuuf haadha koo ittiin kennadhe. Haala kanaanis naannoo waggaa 2ffaa yeroon xumuruu abbaan mucaa koo kun konkolaataa oofuun magaala keessatti nama rukutee qabamee mana hidhaatti darbatame. Baatiiwwan muraasa erga hidhamee booda qarshii kanfaluun araaramee gadhiifamee bahee. Yeroo kanatti akka inni mana hidhaatii bahee biyya hambaa taa'ee dhaga'een baga baatee abbaa mucaa koo jechuun isan gaafadhe. Innis erga kanaa cubbuu harka kootiin rabbi na adabaa waan jiruuf haadha manaa koo haadha ijoollee koo 4 illee karaa seeraa of harkaa waan hin dhabeef jireenya ijoollummaa kootiin miidhameera. Maaloo atumtillee natti deebi'ii koottuu waliin jiraannaa ani abbaa mucaa keetii jechuun na gaafate. Ani garuu takka erganitti kolfee booda yeroon sibira taa'u kana hundaatti guyyaa tokkollee akka haadha manaa keetti kabajjee kan nan ilaalle dirqiidhaan kabaja koo fudhattee daa'iman dahuu barbaadellee garaa kee keessa dhiiteen nan ajjeesa naan jettee yeroon kondomii giphii kee keessatti argu of eeggannoo fidha maal si dhibe naan jettee dhuguma kanaan deebitee ana waliin kan jiraattu sitti fakkaataayii cubbuun hojjette ammayyuu dachee kanatti jilbaan si boqochiistee ijoollee keellee diina sitti gootee akka si ajjeeftu taasiftii. Kanammoo ni argite eeggadhu na waliin jiraachuu gonkumaa hin yaadiinii jedheen isatti cufe. Maatii kiyyaa sababa obboleessa kootti qabeenya qaban saamamanii bakka dhalootaatii godaananii gara qe'ee isaaniitti deebi'an haaromseen bakka duraatti isaan deebiseen yeroo ammaa kana immoo ija daa'ima koo ilaaluuf gara biyyaatti galuuf yeroo muraasatu naafaa. Mee gochaan raawwadhe keessatti dogongora yoon qabaadhe tarii mana waaqaatti hin gaafatamuu danda'u yaada keessaniin kana dhanaan jedhaa nagaadhaanis gara biyya keetti deebiinaan jedhaa bakka hin dogongoretti ifama jechaa ana obboleettii keessan bilisee Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.